Wah 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 wah. Ready Saidun Saidun waan isheen hojjette waan addaati. Jaalala abbaa manaa isheetii qabdu ibsite jechuudha. Dhugaa dubachuuf waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Maaliif dubartiin yoo abbaa manaa isii jiru surprise goote abbaa manaa isii jaalala adada oolee bulu tasa isa gammachiisu jechuudha. Nama fakkeenyaaf Reediin otoo jaallatuyyuu qaanii akkas jedhamullee ni qaba. Garuu mootuyyuu ijoollee keenyarratti bakka kanatti ani akka harakaataa istaayilii amma akka kanatti ni qaanfatu isa bichaa odoon ta'an. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii isin jajjaa. Ani illee naga jiru alhamdulillah galata rabbii akkam jirtu naga qabdu fayyaa qabdu jirtu jajjabaattu. Warroonni subscribing godhin subscribe godha. Warroonni maatii keenya taatanii hamma maatii hordoftan hedduutu akka galatoomaa isiniin jecha. Ummata qashti hedduutu akka namatti tola. Wallaahi waan baay'ee nama gammachiisu. Har'a viidiyoo nuti waliin ilaallu akkuma beekamu waa'ee Saiduu fi Reedii yookiin haadha manaa isaan lamaffaa jechuudha. Dubartiin gaafa abbaan manaa bira deeme booyurra gaafa bira jirtu itti boo'utu caala. Itti boo'uun jaalala qabaachuu fi yeroo qabaachuu fi akkasuma mootuyyuu qanyisuu isa jedhamu galgalaa ganama qaaquu inni akkasiisu hin jiraa miti. Barbaachisu jechuudha. Maaliif dhiirri dubartii surprise gootuu fi dubartii amala qabeetii dubartii isaaf iddoo qabdu yeroo isaaf qabdu barbaada. Amma asirratti otomaata'uyyuu gammachuu yaani akkasitti bakka hin jiraa miti. Namoonni tokko waa'ee garaa isheet irratti garaa waa qabdi garaa maal jettuun ta'uu namoonni tokko namni ta'us ulfaas ta'uu danda'a. Garuu immoo namoonni tokko borcis qabaachuu danda'a. Akka yeroo uffata diratu uffanni akkas irra maal jedhu ani akka laalutti namoonni garaa isii kana laaltanitti borcii miti ulfana fakkaata. Maaliif wallahi hin beeku kaan rabbitu beeka. Isheen yeroo dubbattu keessatti anda fayyadamuu barbaadu maal jetti dubbatti. Maaliif akka jettis akka hubadhetti isiin ammallee jaalala Reediin geessine Reediidhaaf jaalala geessine na fakkaata. Jaalalli hin dhumu yaa buleen jaalalli jechuun isin ilma daftee argachuu isaayyuu hawwiin baanee ilma argadhe booda maal hin jiraa miti. Wanti namni tokko akkas jechuudha. Waan akkasiiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama gammachiisu baay'ee namatti ture dhuguma dubbachuudhaaf. Bakka oduu shamarran keenya hundi akkatti jaalala. Dhiirri ka jaalatu shamarran bifa qabdu odoon taane shamarran haala amala qabduudha jechuudha. Haala amala ta qabdu wallahi yoomiyyuu jechuudha dhiirri ni duutiif. Haala amala hin qabaanne yoo inaafte yoo maal jettetti bakka dubartiin akkasii dhiirri ni jibbiti. Akka itti isiin jibbitu dubartii inaaftu jechuudha. Abbaan manaa kee abbaa fedhe hojjoose ufiif yoon dhabin siif hin dhabu inni sii galee ufiif yoon dhabi yoo mataa isaatiif hin dhabin siif hin dhabu haadha manaati yaadde. Maaliif ala laalammoo abbaan manaa kee? Sababni inni mala laaluuf maaliif siin fakkaate? Inni wanni ala laaluuf inni isii manaatti qottiftu. Isii jaalala isaan qaban, isii eessa bilbilta, isii eessa aldayte, eessaa galte, eenyutti haasofte, maal goote mallaqa akkasuma. Dhiirri karoora mataaf sii qaba. Dubartii caalaa dhiiratu karoora qaba. Nu imalee warri mallaqa barreessu, dhiirri mallaqa hin balleessu bar. Isin hin galee nutu balleessa marra. Akkamitti tooyannoon jechuun karaa garaagaraatiin malaan akkasitti to'atan dhiira jechuudha. Kanarratti waan isin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf isin shamarran jaalala dhiiraaf qabaadha. Hin qaaneffatina qaanan qabu kun jaalala waan ta'eef wanna nama qaanessuun qabu wanna nama maal jedhuun qabu. Abbaa manaa kee wajjin akka feetetti jiraachuu dandeetta. Surprise isa godhuu dandeetta. Yoo dhabde fuula kee ifaan abbaa manaa keetitti bahuun dirqama keeti jechuudha. Sinigalee garuu asirratti hanqinni Reediin qabu gammachuu akkasitti shaa jedhee shambaa jedhu san hin qabu. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf mee keessatti qaqqaba laala shamarran maaltu isatti dhagama haadha manaa isaa san ni yaadata. Garuu dirqama ishee kana jaalate jireenya isaa yaani dhiirri waan tokko hin balleessu jedheeti malee hin yaadata. Wallaahi aziim jechuudha. Dhiirti dubartii awwala fuute ni yaadatti. Abadan keessa isiitiin baddu. Maaliif isiin amma akka yaani hin jiraamete akka isii dagatu fa'a. Bakka yaani isii nama kan akka isii yaani jaalala isaaf. Ani garuu akkatti ilaalutti waan gammadu natti fakkaatu. Anallee maaliif tarii qaaniin bakka hin jiraamiti akkasumatti malee garuu haa ta'u saalfataa deema. Seeruma dhiira keenyatti dhiirri tokko akkasuma wanni kun viidiyoolee waraabamaa jira.
waan ta'eefi garuummoo ni yaadata haadha manaa isaasan. Si'iiduu waan kana ka goote. Si'iiduu waan kana ka goote otoo isa gammachiisuu feetu wallaahi waan fedhallee ta'u haadha mana isaa haadha firoo baay'ee tokkotti dhagama. Yeroo kana miira hamaa keessa galti. Sababni isaallee waan fedhallee ta'u abbaa mana ishee hangafaati. Dhugumatti abbaa ilma isheetii abbaa mana ilma isheetii ni yaadatti ni argiti. Garuu isiin cabsuu isii odoo namni tokko tokko akkasitti fudhachuu danda'u ni ulfaata. Isii nama fakkeenyaaf tarii isa yaani isa kan isa isii dagachiisu haadha firoo dagachiisu yaadinatti fakkaata. Yeroo hundumaa waa'ee reedii ni haasofti. Waa'ee reedii ni haasofti jechuudha. Si'iiduun sirrimatti haasofti. Maaliif yeroo kanatti wallaahi waan fedhallee ta'u jaarri kun yoo walitti deebi'an na fakkaatallee garuu miira keessa galti. Ni miite dhibbumaan dhibbatti. Dubartiin takka gaafa abbaa manaa ishee irratti dhuftee gargaares ba'anii ergasii walitti deebi'anis jaalalas isaanii qabattu. Amma haati firoo fakkeenyaaf akka ishee kana godhu amma hin wallaalle isinii galee garuu immoo maayiniree rakkoon eessa jira? Namni kun wal caalaa ilmi namaa kun wal caalaa otoo yaadduyyuu godhuu dandeettu. Abbaa manaa isii ani garuu hin beeku kaa warroonni tiktookii viidiyoo tiktookii hedduu waraabdanii garuu beekuu dandeettanii dhugaatti baay'imatti ulfaata. Haadha firootirra garuu immoo maal godhan waan darboonni godhan hin jiru. Rabbii wajjin haa bulchuu, rabbii walaaf isaan haa beeksisuu. Kanarraa dubbachuudhaaf shamarran keenya jaalala dheeraaf abbaa manaa keessaniif jaalallee keessaniif iddoo qabaadhaa yeroo qabaadhaa saapiraayizii isa godhuuf yaada gammachiisa bakka garuu dhiirillee akkasuma gammachiisuu qaba haadha manaa isaa. Waa'ee dhiyoo kana dubbatte irratti si'iduu waa'ee hojjettuu dubbattee jirti. An dubartii akkanaa immoo akka kiyyatti yeroon hojjettuu qaxaranii fi yeroo fi qaxaramanitti hojjettuu qaxaran. Maal isin fakkaatu obboleen kiyya? Dubartii jechuun dubartii ofii isiitiin hojjettee qabdee deemtee waa hunda angulaaltee ilaalte jechuudha. Qarshii 100 argatti, qarshii 100 sarratanyaa yookiin 200 sarratanyaa qaxaratti, qarshii 100 durara 100 wajji godhatti. Ajaa'iba! Bakka taa'uun si furdisa, taa'uun qaama keessi furdisa, taa'uun bakka qaamni keessi bareedu. Namni hojjetu ama mee nama hojjetuuf nama taa'u garaagarummaa qaalaala. Namni hojjetu dhugumatti jechuudha qaamni isaa jabaachaa deema. Dubartiin teessuma barattee taanan kalaas ani mallaqa qaba. Sirri dheesiin galii tiktookii guddaa argachuu dandeetti. Kareedii odoon taanam isin ka ofiiti wajjin isin gootu. Soba maal yoo dhugaa dubbatan dhugaa dubbachuun firummaan koo maaliin kuttuya. Maaliif isin sirri galii tiktookii irraa argattu isin gara kaaniin jireenya ofii jiraachaa gara kaaniin mootiyyuu. Mee amma isin ajaa'iba mana kilaasii takkitti yookiin kilaasii 2 sarratanyaa qaxartee ajaa'iba dubartiin takka kotteentii akkasina taatee kottee maanuun ta'in nuti waggaa meeqa mana namaa dalagaa turre mee maal taate kotteentiin kottee teena gittiin goone sitti goonee murree bishaan fikrooriksiidhaan akkasitti meeshaa dhiqaa oolla garuu immoo dubartiin akkana sirrii miti. Dubartiin bakki isin sarratanyaan qaxaratu bakka hojiin itti baay'atu bakka daa'imman itti baay'atu. Keessattuu dubartiin Itoophiyaa keessatti dubartiin yoo hojiin itti baay'ate sarratanyaan qaxarattee bakka sababa daa'imaatiinis maal akkas jechuudha. Amma isin nasbee isii takkittiif reediti maal hojjettiree xayyiqa. Teettee qeensa kiyya kana sa'aatii 24 yoo faaqaa oole dubartii takkatu jira ijoollee 3 qabdi dubartii akkamiiti. Ani jettee dubartiin sun jechuudha. Ani yeroo dayuu qofa hamma ka'ee jajjabaadhuuf sarratanya. Dhugaa dubartiin sun jechuudha. Mudhiin isii zinnaara kana fakkaatti. Maaliif ni hojjetti. Akka ajaa'ibaatti hojjetti. Akka ajaa'ibaatti hojjetti. Qaamni isii cituuti. Umriin isii yoo akkatti ilaaltan ijoollee nama isin nama waggaa 38ti. Garuu mootuu amma isin maal fakkaatti? Bishaan kana fakkaatti. Bakka ni dalaydi. Taa'uun hin jiru mana isii keessa. Ajaa'iba natti ta'e anuu akkasitti hin dalagu yoo isin jedhu dhugaa. Bakka dubartii jechuun akkana dubartii jechuun nama hojii isii san angulaallatee
walitti qabatee warabbaa manaa keetillee sitti gammada yeroo san ati dadhabdee dhiqattee dibattee zana itti teettachuu gaafa bakkuma teettetti hin teettaa hin kaataa achi booddee mootuyyuu ati maal gootare bakka yaani waa tokko qaama kee amma fakkeenya wanni yaani jiraameti dadhabbiin tokko hin jiru namni yeroo dadhabee dhiqattee dibattee bakka jedha bakka garuu mootuyyuu akkanumatti taa'etu qaama isaa dhiqachuu nutti ulfaata maaliif yoo jettan qeensuma isaa tana qora garuu qaama isaa gadi dhiqatu maaliif yoo jettanii namni yeroo hojjetee jedhu qaamni isaa muruu ni oo'a jechuudha yeroo oo'u san daftee shaaworii galta guyyaatti yeroo 3 galuu dandeetta sababni maaliif ni hojjetta waan ta'e mana kee hojjetta mana kee akka keetitti ani na ajaabe jechi isheen akkas jettu sunitti garuu baay'ee na ajaabe maaliif akkamitti dubartiin mana qullaa keessatti sararatanyaa qaxarti ta'ullee min xaafoo maa dhiisisanii maal godhan bakka ati qaamni kee kanatu borcis baasu ta'uu danda'a moo ilman beeku garuu dubartiin ka hojjette caala dubartiin ka mana isii hunda keessa deemti bootaa qoshaashan jiru kaafti xaraydee mana kilaasii takka yookiin kilaasii lamaati isheen keessa jirtu jechuudha garuu moo kuni maqaa wantaan jedhamu maatii godha qeensa qoruu miti bar mana ofiisan keessa gurguranii bootaa qoshaashan jiru kaasanii meeshaa ofiis takkakal uffata isaas takkakkalti ati yookiin paantiree diifii keetillee namatti dhiquu miicataa miti kana jabaa jettanii fudhatena maaliif walla jabuma miti kana viidiyoo kee asirratti dhaabaa viidiyoo biraati nama walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh laayikii gochuu sheer gochuu sabskraayib gochuu hin dagatina baay'ee isin jaalladha laayikii godha sheer godha sabskraayib godha